Okay, gaaffiidhaaf yaada gaarii isinii deebiste jedhee isin abdii qaba. Okay, gaaffiin itti aanu immoo haa jennuuti osoo biyya kee keessa jiraattee yaani qabeenya illee dhabduu biyya kee keessatti fataa jettee jiraattee immoo biyya kee keessatti dhiphattee jiraattee immoo biyya namaa kana keessatti gammaddee jiraattee jireenya keessatti tola. Osoo biyya kee keessa taa'ee natti baddee jiraadhee filadha. Biyya kee keessatti gadditee jiraachuu barbaadda. Sababni isaatis biyya abbaa kootii biyya waan ta'eef biyya abbaa kootiiti. Nama fedhisoo taate hafuura biyya kootii nadhaa. Kanaaf biyyuma koo keessatti rakkachaa jiraachuun filadha malee biyya ormaa dhaqee jireenya gaarii jiraachuun naaf iddoo qabu. Okay, biyya namaa dhattee jireenya gaarii yookaan firiidamii gaariidhaan jiraachuurraa biyya kee keessatti dhiphattee jiraachuu wayyaa. Okay, gaaffiin itti aanu warroonni jaalatee yookaan jaalalaan qabamee tooni kirooroksii dhugu yookaan lubbuu ofii dabarsu kuni dhuguma jaalalaaf jecha aarsaa ofii dabarsammoo dhuguma jaalalaaf jecha aarsaa ofii dabarsammoo dhibii biraati jira jettee yaadda akka tilmaama keetitti. Ani dhugaa dubbachuudhaa fi dhibee qaban jedhee yaada. Warri amma fakkeenyaaf lubbuu isaanii balleessuu manaaf deeman kuni sammuun isaanii sirrii hin jiru. Maaliif jaalala hin argatta addunyaa kanarratti kanama jaalatu darbe rabbiin ati jaalatu si laatuu danda'a. Ati jaalatu si jalaa hoo darbe rabbiin kasi jaalatu si fiduu danda'a. Rabbiin ganama hoo rabbiin siif hin qoodin bakka rabbi siif qoode malee dhaabbattu nama rabbiin siif kaa'e malee jireenya keessa jiraachuu hin dandeettu. Ani giddii dhirin taasisaa harka rabbi seenee hoo jette kisaaradha. Gaafa rabbi bira dheexillee gaafiin kan kennu waan ta'eef amantii kamirrattuyyuu fajjeesaa hin ayyamu. Sirriidha of ajjeesaan hin ayyamu. Hin ayyamamu akka amantii keenyatti hin ayyamamu akka ilma namaatitti illee namaaf jecha of ajjeesuun ilaalcha akkamiis akka nama qabu ni beektaa jira yaada kanaafuyyuu warra sammuun isaanii guutumaan guuturraa qabu jedhee yaadaan. Isaan kun lubbuuf aarsaa kana jaalalaaf hin kennine wallaalummaa isaanii yaane wallaalaan bishaan keessatti dhoobata akka jedhasanii jaalalti isaan dararteetii miti yaane akkuma dur niitiin kadhaa hojii wallaaltee kadhaa deemtee kuma jedhasan jaalala kana tasgabbeessuu fi jaalala kana yaane haala ittiin jiraatan milkeessuu dhabuurran lubbuu ofii dabarsan malee jaalala dhabuu fi lubbuu ofii dabarsanii jettee hin yaaddu jechuudha akka haannitti. Yes. Akkasitti yaaddu jechuudha yaa ansi yaadni kiyya kana yaane jaalalaaf lubbuu dabarsan jedhee yaadu maaliif wallaalummaa isaaniiti. Yaa jaalalatu qaba malee lubbuun darbuun jaalala hin qabu. Saniifiyyuu suni dogongoraa uummata keenyatti hubachuu dhabuurranii jechuudha. Wal beekurra walii beekuu wayyaa jedha Oromoon. Sanumaaf jechuudha hundinuu kan lubbuu ofii dabarsanii jechuudha. Okay, baay'ee ulfaata gaaffii ati nagaa kattee dhiira sooshaal miidiyaa kana jaalattamoo gabaree qonna malee silkii qabatee hin beekne jaalattaadhaan jette. Sun ulfaatadha. Gabaree masawwayyaan jedha. Sababbiin isaallee narratti hin jaalatu. Ani immoo badduudha. Inaaffaa qaba jennaan inaaffaa dhuguma wallahi laazam jaarsi kiyya yookaan immoo tiyyuu jaalalleen kiyya nama bira ol jedhe ilaalee taanaan alla qabadha. Yookaan bidookiin godhaa yookaan diraashii isaa balleessa. Narratti jaalattaanaan waan bira numaan taaggaza narratti jaalattaanaan eellan bakka. Onnee kiyya achumatti tsatti. Biloo goosaa jechuudha. Usunan jarat usunan kabaju narra jaalatan hin barbaadu. Kanaafiyyuu sababa wanta isaan qabu hamalli kiyya sun bada waan ta'eef gabaree filachuun isii ulfaatadha. Okay, gabaree filattaa jechuudha. Gabareen filadha garuu sababbiin isaa kanaaf filadha garuu gabareen filadhu. Gabareen filadhu? Gabareen filadhu. What? Akkamitti? Gabareenis gabareedha ka. Yaa. Gabareen gabareedha. Gabareen filachuunis ana jireenya keetti walitti deemuu hin danda'u. An nama biyya namaa ture. Nama dhaloonni ammaa kun namni akkana waan sooshaal miidiyaa kana fayyadamu naaf ta'u malee nama gabareen sun naaf ta'u miti. Kanaafiyyuu gabaree siin filadhu jireenya kootiif jeeqama waan ta'eef badus waaqni naaf haqa jechuun kanuma sooshaal miidiyaa kanan jaaladha yaada. Hayyee kan sooshaal miidiyaan filattaa jechuudha. Okay, yaadni kee gaariidha akka keetitti ta'uu danda'a. Namni biraa immoo akkuma bifti namaa gargari yaadni namaas gargari akka biraa filachuu barbaada. Okay. Egaa ati dhiira sooshaal miidiyaa barbaadda
duuba kaasilkillee haa fayyadamuuti haa fayyadamuu baatu sooshaal miidiyaalee ni fayyadama haa jennuuti. Dhiira biyya harabaa taa'ee bultiif mijata yookaan siifillee ta'u nama biraatiifillee ta'u dhiira biyya harabaa jiruudha moo dhiira Itoophiyaa yookaan biyya Oromiyaa keessa jirutu bultiif namaa ta'a jettee yaaddaati. Dhiira biyya harabaatti namaa ta'a. Akkamitti? Sababiin inni namaa ta'uu fi dhiira tokko malee tokko sanis ta'e dhiirti biyya alaa ta'e hundi isaatu akka taate shamarri jiraatu beeka. Shamarri eenyu akka taate hin bara. Shamarri dandeettii akkamii akka qabdu hin bara. Kanaaf fakkeenyaaf amma akka warra daasporaatitti amma baay'inaan wal fuudhaa jiru warra daasporaa fuudhaa jira. Alaata galteen fuunuu sirbi jedhe sun dhufee miti ergasanii alaata galteen fuunuu sirbi jedhe sun dhufee jira waan ta'eef daasporaa wal fuudhaa jira jechuudha. Yaa daasporaa wal fuudhaa laazima atillee kam feetame? Ani amma daasporaa basan fe'a. Daasporuma san feetame. Daasporaan tokkoffaa biizinasa hin qaba. Jaalallee ni beeka. Jaalalas ni beeka. Teknoolojii fayyadama. Jaalala akkamitti akka mi'eessan beeka. Waa baay'ee beeka jechuudha. Sobuusin